Fayyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessa YouTube channel ittiin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti mana keessan teessanii argattanidha. Kanaan dura odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaa garaa irratti argachaa turuun keessan beekamaadha. Arras Dr. Naafi Argeetu si waliin jira. Gaaffii namoonni baay'een gaafataa turan namoonni hedduun gaaffii kana gaafatu. Tarii abbaa manaa fi haadha manaa amma waliin jiran qofa osoo hin taane gara fuulduraatti illee namni kamiyyuu ni fuudha. Namni kamiyyuu ni heeruma jechuudha. Warreen keessa jirtanis warreen keessa hin jirres ni laallata jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya irraatiin kan waliin ilaallu abbaan manaa fi haati manaa tokko erga mucaa godhatanii booda yookiin immoo dubartiin tokko erga deessee booda walqunnamtii saalaa yoom kan isaan gochuu jalqaban. Wanta akkasii yeroo baay'ee mana keessatti wal morkii wal dhabdii uumuu danda'a. Maaliif akkuma jennee walqunnamtii saalaa gaa'ela keessatti miira eebbifamee Rabbi biraa namaaf kennamedha. Garuu immoo wantoonni beekamuu qabu maal fakkaata gama fayyaatiin kan jedhu dubartiin tokko erga deessee erga dhaltee booda yoom kan ishee walqunnamtii saalaa gochuu qabdu. Egaa akkuma beekamu dubartiin tokko guyyoota 280 yookiin baatii 9 walakkaa daa'ima garaatti baattee booda daa'imni gara dachee kana dhufe jechuudha. Turtiiwwan kanneen kana keessatti chaalenjiiwwan garaa garaa keessummeessaa jijjiiramni baay'een qaama ishee irratti jijjiiramni hedduun immoo hormooniiwwan garaa garaa irratti ta'uudhaan dhiibbaa garaa garaa ishee irraan geessisuu danda'a jechuudha. Egaa dubartiin tokko yeroo deessu sababa jijjiirama hormooniirraan kan ka'e kana qofa osoo hin taane jijjiiramni maashaa akkasumas qaama saalaa even qaamni saalaa dubartootaa haphachuu fi diraay ta'uudhaan yookiin goguudhaan dhiibbaawwan garaa garaa isaan irra ga'uu danda'a jechuudha. Kana qofa miti dubartiin tokko akkuma deesseen ispeeshaalii torban lamaan jalqabaa wantoonni jiran jiru. Dubartiin tokko erga deessee booda ispeeshaalii torban lamaan gara jalqabaa jijjiiramni baay'een qaama ishee irratti ni mul'ata jechuudha. Jijjiiramni baay'ee jedhaman kan isaan mul'atan torban lamaan jalqabaa keessatti. Kana jechuun dhiiguu ta'uu danda'a gadameessa keessaa dhiiguu dhangalaawwan adda addaa yookiin immoo looshaa kan jennu dhangalaawwan diimaas ta'e adii fakkaatan ba'uu ni danda'u. Kana qofa miti dadhabbiin yookiin immoo fatigabiliiti dadhabbiin illee itti dhaga'ama. Dhukkubbii dugdaallee naannoon dugdaa ispeeshaalii keessumaa siizeraan sekshin yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaaluudha yommuu isaan da'an immoo dhukkubbiin dugdaas immoo namoota shamarran dubartoota baay'achuu danda'a jechuudha. Kana qofa miti dadhabbii dabalatee naannoon qaama saalaas goggoguu danda'a. Dabalataan immoo fakkeenyaaf amma yeroo takka takka dubartoonni baay'een naannoon qaama saalaa isaanii muramuudhaan kan da'an jiru yookiin immoo epistoomii kan jennu jechuudha. Naannoon murame sun dhukkubuu danda'a, dhiibbaa garaa garaa irraan ga'uu danda'a, dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a, jijjiirama mala garaa garaa fiduu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee abbootiin manaa keessumattuu abbootiin manaa haaraa ta'an mucaa jalqabaa godhatanii xiqqoo walii galtee dhabuun jiraachuu danda'a. Maaliif akkuma beekamu jijjiiramni hormoonii istiroojiinii jedhamu qaama dubartootaa keessaa battala isheen deessutti gadi bu'aa jechuudha. Ispeeshaalii dubartiin tokko immoo harma oosisti yoo ta'e yookiin immoo harma luuksisti yoo ta'e hormooniin kun baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Hormooniin kun gadi bu'uun immoo jijjiirama amalaa dabalatee jijjiirama qaamaa garaa garaas geessisuu danda'a. Jijjiiramoonni qaamaa geessifaman kunis immoo jijjiirama amalaa ta'uu danda'a. Kan biraa immoo naannoon qaama saalaallee goggoguu danda'a jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbii qofa osoo hin taane fedhiin isaan walqunnamtii saalaaf qaban yookiin immoo fedhiin isaan seksiif qaban illee gadi bu'aa jechuudha. Asirraa rakkoowwan isaan mudatan isinitti meera. Dubartiin tokko yommuu deessu even maashaawwan yookiin immoo pelvic floor muscles kan jennu yookiin immoo maashaawwanii fi akkasumas immoo liigaamantoonni garaa garaa ribiiwwan garaa garaa waan ifamaniif waan diriiranii fi akkasumas immoo keessoo qaama saalaa irratti dhiibbaan waan ga'uuf haphachuudhaan teendi ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo kana tokkoffaa miira dhukkubbiitti dhaga'amuu danda'a. Gama biraatiin immoo reedii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha qaamni saalaa isaanii. Jalqaba irratti akkuma isinitti muudhaaf yaale torban lamaan jalqaba irratti immoo wantoonni akka dhangala'aan garaa garaa fedhii walqunnamtii saalaa dhabuu dhukkubbiin kun itti dhaga'ama. Dhukkubbii dugdaalee dabalatee akkasumas dadhabbiillee dabalatee jechuudha. Egaa maal jechuu barbaadeni sababa kanarraan kan ka'e dubartiin tokko yeroo fedhii walqunnamtii saalaa hin dhabde jechuudha. Fedhiin isaa walqunnamtii saalaaf dhaban gadi bu'aa deema jechuudha. Keessumattuu harma oosisti yookiin immoo harma luuksisti yoo ta'e dubartiin tokko fedhiin ishee gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba? Yeroo akkamiidha immoo kan isaa walqunnamtii saalaa gochuu qaban kan jedhu. Egaa yeroon isaa dhaabbataadhaan kana jennee kaa'uu baannus ogeessonni fayyaan kan isaa irratti walii galan torban 4 hanga torban 6 booda walqunnamtii saalaa gochuun rikamaandii ta'a jechuudha. Torban 4 hanga torban 6 booda jechuudha.
Maaliifii wantoonni amma jennee jijjiiramni qaama saalaa irratti mul'atu, jijjiiramni maashaa irratti mul'atu, jijjiiramoonni hormoonii garaagaraa dhiibbaa garaagaraa geessisu waan ta'eef amma tokko yeroo sana gadi bu'aa waan deemaniif yeroo sana rikaman ta'a jechuudha. Garuu immoo even torban ja'a boodallee dubartiin tokko fedhii wal quunnamtii saalaa dhabuu dandeessi. Hin dhabdi baay'een isaanii. Yeroo wal quunnamtii saalaa godhan ni dhukkuba. Akkasumas immoo fedhiin qaban dhukkubbiin dugdaas dadhabbinis itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabu? Haala kamiin gaa'ela keessan bareechuu dandeessu? Haala kamiin waliin turuu dandeessu? Haala kamiin immoo wal quunnamtii saalaa gahaa gochuu dandeessu? Egaa akkuma asirratti stretch injury kan jennu maashaawwan dhifaman kunniin akkasumas immoo jijjiiramni hormooniillee. Hormooniin istiroojiinii waan gadi bu'uu fi naannoon qaama saalaa ni goga. Naannoon qaama saalaa ni goga jechuun immoo lubrication yookiin immoo jiidhinsi hin jiru taanaan maal ta'a jechuudha. Lubrication yookiin jiidhinsi hin jiru taanaan maal ta'a yommuu qaamni saalaa dhiiraa itti seenu dhukkubbiin itti dhaga'ama jechuudha. Yaa kanaaf wantoonni kunniin dhukkubbiidhaa fi fedhii isaanii hir'isuu danda'a. Dhiironni maal gochuu qabdu? Abbootiin manaa maal gochuu qabdu? Tokkoffaa waliin discuss gochuu, psychologically treat ishee gochuun barbaachisaadha. Kan biraan immoo miira egaa wal quunnamtii saalaa jechuun qaamni saalaa duwwaa keessa seenu qofa miti. Dhungoodhaan, qaqqabuudhaan, warmaappiidhaan yookiin immoo wantoota garaagaraadhaan kana gammachiisuu ni danda'amu. Kan biraan immoo wal quunnamtii saalaa yommuu gootan even torban ja'a booda yookiin torban afur boodallee suuta dhungachaa, qaqqabaa. Kan biraan immoo maali? Suuta qaqqabaa, dhungachaa even humnaan osoo hin taane suuta jedhanii qaama saalaa keessa galchuu jechuudha. Maximum daqiiqaa 2 suuta jedhanii godhanii haala kanaan barsiisaa deemu. Kan biraan immoo egaa yeroo isheen dadhabdu yeroo dubartiin yookiin haati manaa keessan dadhabdutti yeroo isheen baay'ee dadhabdutti gochuu dhiisuudha. Yeroo isheen baay'ee aartutti tarii aariin jijjiiramni hormoonii kun immoo jijjiirama malaa garaagaraas fiduu danda'a waan ta'eef yommuu isheen tasgabbooftu gammachiisaa kofalchiisaa suuta jechuudha. Gama biraan immoo dhukkubbiin waan itti dhaga'amuu danda'u dubartiin tokko maal gochuu qabdi? Utuu wal quunnamtii saalaan godhiin dura funcaan fixatu jechuudha. Maaliif blaadariin kun yookiin immoo ujummoo funcaanii kun full waan ta'uuf funcaan yommuu guutamutti yommuu wal quunnamtii saalaa godhan dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Irriteet gochuu waan danda'uuf. Kanaaf wal quunnamtii saalaa dura funcaan illee ni gorfama jechuudha. So inni kan biraa shaaworii yookiin immoo naannoo qaama saalaallee bishaan xiqqoo ho'isanii dhiqachuun gaariidha. Dhukkubbii kana relief gochuudhaaf bishaan xiqqoo ho'isanii dhiqachuun gaariidha. Gama biraatiin immoo dhukkubbiin kun fakkeenyaaf amma miirri gubaatii wal quunnamtii saalaa booda baay'ee isin guba yoo ta'e carqiitti bishaan qabbanaa bishaan baradoo like namoonni tokko erga wal quunnamtii saalaa godhanii booda baay'ee kan isaan gubu jiraachuu danda'a. Baradoo carqii yookiin erbeedhaan baranii naannoo qaama saalaa keessan sanatti qabachuu gaariidha jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf amma naannoon qaama saalaa sun baay'ee goggogeen rakkisa tanaanii lubricant yookiin immoo wantoota naannoo qaama saalaa jiisan dibachuu free ta'uu relax godhuu fakkeenyaaf yeroo wal quunnamtii saalaa godhamu tasaa relax gochuu fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo gootiin sodaatti yoo ta'e psychological ni dhukkuba jettee luka ishee walitti qabdu yookiin maashaa ishee kottoofachiifti yoo ta'e dhukkubuu danda'a waan ta'eef relax gochuu luka lamaan sirriitti bananii relax gochuu dugda abbaa manaafatti maru positionii garaagaraas fayyadamuu ni danda'a fakkeenyaaf isheen irra baatee wal quunnamtii saalaa gochuunis ni danda'ama positionii isaaniif mijatu dhukkubbii ittiin baay'ifne fayyadamuunis baay'ee gaariidha jechuudha. Kunniin egaa maaliif yeroo baay'ee rakkoon kunii rakkoo wal dhabdis fiduu danda'a waan ta'eef bifa kanaan walii wajjin haasa'anii abbootiin manaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallatanii osoo hin taane jijjiirama qaamaaf jijjiiramni hormoonii waan yeroo sana mudatuuf dhiibbaan kun isaanii ragaa jechuudha. Inni guddaan walii wajjin discuss gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walii wajjin discuss gochuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu immoo fakkeenyaaf amma baay'ee dhimmi kuni karaa dubartoota karaa jalaan yookiin immoo jalaan normaalii dahan yookiin dhalanii fi kan baqaqsan illee ni ilaallata jechuudha. Maaliif dubartiin tokko jalaan deessus baqaqsaan deessus jijjiiramni hormoonii ni jiraata jechuudha waan ta'eef kanadha. Garuu immoo ji'a ja'a booda ammallee dhukkubbiin hamaa isinitti dhaga'ama yoo ta'e mana yaala deemtanii ogeessa fayyaa keessan barreessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bifa kanaan waliin taphachuudhaan waliin discuss gochuudhaan furmaata isaa fiduun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti wantoonni uumaman kana fakkaatu isiniif galeera yaada. Yoo isiniin galle namoonni isiniin galle gaafachuu dandeessu. Subscribe gochuun dagatina. Subscribe kan jettu birammoo mallattoon join jettu jirti waan ta'eef join gochuudhaan maamila addaa Dr. Naafii Argeetoo ofishaal taasisan jenna. Hanga xumuraatti waliin turtanii waan hordoftaniif
fayyaan dhabina galatooma.